شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا رفتنا ورويل كام التويل كام وري دران أما هارو رفت يوجراتن فيديو أدان يلا تجرات تبدأني ودي سواي جبتي في واي جيبوتي أرترا رالال لجرا إن شاء الله بجبابسي كلنس وان جدونا لبي في سنيجا جبابسي أما خرا قرتني سومالي لاندي قرتني mootummaan Israa'elii beekumtii kenneefi akkuma yaadattanitti waa'ee kana gubbaa mootummaa Itoophiyaa irratti duulli yeroo dheeraa karaa baandaa kennaatii fi bakka adda addaa irraa lolli deemaa ture. Abbichuun Somaalilaandiin biyya beekumtiin akka kennamuu fi Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliigaltee buufata galaanaa yookaan balbal galaanaa godhame irratti ni beektanii yaa'ii deemaa ture. Keessaayyuu karaa Somaalee gudditti Maqdashootiin yeroo dheeraa deemaa ture. Kanaan wal qabatee warri biyya keessaa mootummaa kana mormanis karaa dippiloomaasiitiin Somaalee guddittiin Itoophiyaa caaltee jirti. Dippiloomaasiin Itoophiyaan waan hin taane seentee yeroo dheeraa agartanii olirratti oofaa turanii wanni sun guutuun amma biyyoonni Israa'el keessaa yoo gabbaatee beekumtii kennite amma dhawaataan Somaalilaandii beekumtiin akka kennamutti fabba'u jira. Itoophiyaanis biyyatti aantee beekumtii kennitu jedhamee eeggamaa jira. Kun kana jechuun qilleensi waan nu dhibee dabruu nu harkaa ba'uu danda'uuf kun kana. Gama biraatiin ammallee duratti wanni sootuun bira dabarree Jibuutii fi Itoophiyaanis waliigaltee walii godhanii jiranii erga mootummaan Gibxii Jibuutiidhaan waliigaluudhaan buufata Jibuutiidhaa innis haaromsee yookaan ammoo tolchee itti fayyadamuudhaaf erga Jibuutii fi Gibxii waliigalanii mootummaa Itoophiyaadhaan ammoo ambaasaaddara Jibuutii kan Itoophiyaa keessa jiru waamuudhaan walgahii godhatanii waa'ee kana gubbatti haala Itoophiyaadhaa fi Jibuutii waliin daladduu fi eegartee biyyi lamaa waliin waan hedduu waliin dalagadhan walii galanii jiranii kun yeroo bal'inaan mootummaan gabbaasee inshaAllah gurraan isin geenna. Alaa kulli haali mootummaa Itoophiyaa inni beekamuun karaa dippiloomaasiitiin waan takka yeroo isin taate wanna shaffisaan dalaguu barbaachisu yoo jiraatte yeroo masan gabbaasuudhaan shaffisaan waan san furmaata itti godhaa jechuudha. Kun maaliifi Gibxi akkuma dura jalqaba isin sanitti biyyoota ollaa kanaaf Itoophiyaa waliin naqxee jidduudhaa bu'aa buufachuudhaaf tattaaffii isin godhaa jirtu kana kasaarsuudhaan mallaqa isin baafte dippiloomaasii dhagamu kasiin itti buute waan kanarratti olii gaggarmaamtu kana harkaa fashalsee mootummaa Itoophiyaadhaa karaa gartee isaaf mijatutti biyya ofiitiifis maal kanneen gartee haala irratti dalagaa jira jechuudha. Kun ammallee kanaan wal qabatee Alshabaab karaa mootummoota gamtooman addunyaatiin Alshabaab naannoo keessaayyuu Keeniyaa akkasumas Somaalee Maqdashoo irratti gartee dhiibbaa guddaa godhaa jirtuuf naannoo kana keessa rakkoon akka galutu odeessi karaa mootummoota gamtoomanii irraa bahee kanaan wal qabatee kunis Itoophiyaadhaafis chaansii guddaa ta'a. Akkuma Gibxi Itoophiyaa marsuudhaaf waraana isii karaa meeshaa waraanaa dhiifama. Karaa Somaalee gudditti akkasuma Maqdashoo jechuudha meeshaa lolaa isaanii ergaa jirti. Kaanii wal qabatee ammoo Jibuutiidhaan walii galuudhaan akkasuma buufata Jibuutiitii fi kan Asab maqaa misoomseetti fayyadamuu jedhuun fayyadamtu kana mootummaa Itoophiyaa ammoo maqaa Alshabaabiin karaa Eertiraa dhiifama karaa Somaaleetitti humna isaa sossoosuudhaan daangaa ofiitii fi nageenya daangaa tiksuudhaa fi hiree guddaa akka banuuftu himamaa jira jechuudha. Keessaayyuu waa'een Alshabaabii Keeniyaa irratti tankaarfilee hamaa yoo kana fudhachuun qabeenya saamuu dubartii isaanii ukkaamsitee fudhachuudhaan yeroo 3 ol tankaarfii irra fudhatte. Kanaaf kunillee gartee kan mootummoonni addunyaa yookaan immoo gamtooman yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan kan namni furmaata Alshabaabiif ta'u mootummaa Itoophiyaa qofaa kana gubbatti Itoophiyaan karaa haala adda addaatiin dippiloomaasii jabaa fi gargaarsa guddaa argatti. Kanaan wal qabatee ammallee kan waan naannolee kana keessatti dalagamu guutuu isaatu maqaa kanaan wal qabateen Itoophiyaan nageenya gaanfa Afrikaatiif daangaa biyyattii ofii tiksuu akkasuma lammiilee isii tiksuudhaaf jecha wanni hedduun isiin gartee fudhattu ni jira jechuudha. Kun kana kan biraa ammoo kanaan wal qabatee waa'ee warra TPLF akkuma isin gartanitti lolaaf asii achi halkanii guyyaa ori'aa jirti. Eertiraa walii galuudhaan ammallee karaa keessaayyuu Walqaayititti lola goona jedhanii warroota ammallee buqqaan ala jiru sayyoo galchuu baatan lola banna ka jettuuni gartee dhaadannoo adda addaa kaasaa jiranii. Wanni kun hundinuu wanni dalagamuun karaa gartee warra Shaabiyaatii fi Gibxi irraa ija fudhataniin kun dalagamaa jira. Kaaniin wal qabatee wanni isaan kasaarse hunda isaanii warra olii gad kana naannoo Amaaraa keessatti faannoon warra galaa jiru ka buqqaatee faannoon akka jirtutti uummata isaanii dhageettee hireen biraa karaan biraa waan hin jirreef harkennattee galaa jirti. Kanaan wal qabatee faannoon buqqaatee guyyaa irraa nama 200-350 waan galaa jirtuufi warra galuu irratti faannoon odeessi gala naannoo Amaaraa irraa bahaa jiru tankaarfii walirra fudhachuu eegaltee jirti. Keessaayyuu namoota galuudhaaf yaada kana qaban sobdee gaafachuudhaan
mee amma hiree biraan qabnu haa gallu kan jedhu gaafattee warra waa'ee kana gubbatti hayyee jedhan walitti qabdee rashanuu kanarraa kan ka'e wal shakkii isaan jidduutti uumame warri galuu barbaadu warra hafuu dha'uu irratti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Muraad Ahmad gartee kunniin deemaa jira jechuudha. Kun kan inni dalagame kaawwanni hedduun faannoo irratti uummanni fincila guddaa kaasee jira. Akkuma shanii irratti mannaan banamaa jirutti faannoo irrattis uummanni simannaa banaa jira. Viidiyooleen adda addaa kan duraan gartee uummanni gabbahee dubbachuu sodaate maatii isaanii kan ijoollee irraa abbaa ajjeesan, dubartii gudeedan, qabeenya saaman, humnaan uummanni akkaataatti jiraachaa ture hundinuu gabbahee gartee himachaa jiranii. Isa kanaan wal qabatee kasaaraan guddoon jechuudha. Gartee baajata guddoo baastee keessaa Gibsiif Shaabiyaan karaa Suudaan keessaa warroota kanneen gargaaraa turte. Shaneenis akkasuma gartee warra kanneen gargaaramaa turanii. Kanarraa kan ka'e amma kaamarroodhaa fi faannoon karaa walii galtee isaan bannus waliini jiraannus waliini maal jennaan ilmaan abbaa tokkooti kaayoon jaraallee tokko warri kunniin walii galanii karaa gartee warri hafe hagni hafte jechuudha. Hambaan hafte tun gara gartee yoo dhabamne waliin dhabamne yoo jiraanne waliin jiraanna jechuutti deemaa jiranii. Gara kaaniin ammoo warri karaa asii shaneef wajjin dalagu warri marroo wajjin dalagu kan mootummaa kana keessa taa'ee shira dalagan akka godhanillee yoo godhan marroo fa'a fuudhanii karaa nagaatiin galchuuf tattaaffii guddaa yaalii guddaa godhaa jiranii godhuufis sagantaa guddaa irra jiranii. Kun maal lafee danqaa kokkeedhatta isaan tahee jarri kunniin qabamanii galuu irraa yookaan ajjeefamuu yookaan ammoo karaa nagaatii harka kennatanii galuu filachaa jiran jechuudha. Haa ta'u rifaatu akka waan ta'e jira. Warra keessaayyuu shanee fi faannoo kanneen ala duraan gagguure yoo galte uummanni himannaa duubaa itti banaa jira. Jarri kun yoo galanii uummanni himannaa itti bane mana murtii dhiyaatan taate nu saaxilanii rakkooleen hedduun gabbaaga warri jedhu ijoollee shaneetiif faannoollee akka dhabamtu tankaar fuulduratti fudhatanii namoota keessaayyuu waliin dalagan kanneen akkaataa itti ajjeefaman yookaan ammoo gartee itti dhabaman godhaa jiran jechuudha. Kun warri waan kana dalagu amma kaa duraan Gibsiif Shaabiyaan waan kana dalagaa namoota gartee isaan irraa achi bahanii uummata jidduutti gartee isaan qoqqoodama uuman irratti tankaar fudhachaa turanii amma dubbiin faallaatti deebite shanee faannoollee jechuudha. Warra akka isaan hin galle barbaadamtu jira. Warri karaa shaneellee warri karaa faannoollee jiran gartee warri mootummaa kana keessa taa'anii kalee shira dalagaa turanii fi uummata ajjeesaa turan qabeenya keessaayyuu kontiroobaandii karaa daangaati karaa Beenishaanguliin asiin karaa naannoo Amaaraa Goondarii kanaan warri gartee qabeenya saamanii alabbaasaa turan akkasuma gartee ilmaan namaa human tiraafik faranjiin jettuun isaa irratti dalagaa turan guutuun isaaniitu hadhakaa cinqii addaatiif rakkoo kee jiran jechuudha. Keessaayyuu ijoollee galtu kana eenyu fa'atu galaa jira. Warra galu irratti wanni amma tankaarfiin naannoo Amaaraa irraa ba'aa jiru himamu warra gartee kontiroobaandii warroonni mootummaa kee jiran waliin dalagan kalee uummata saamsan namoota ajjeesan isaan kunniin gartee akka kan kennan yoo harka kennatan taate ijoollee jala godhan jechuudha. Akka isaan tankaarfii irra fudhatan yookaan ajjeefaman irratti dalagaa jiran jechuudha. Kanaaf kun kana fakkaataa qilleensi waan nu dhibaa jiruuf qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Haalli walumaa galatti yoo gaggabaabsee isin tuqe kana fakkaataa karaa mootummaa Itoophiyaatiin ammoo waan deemaa jiru waan amma odeeffamu waan hedduu odeeffamaa qilleensi waan dhibuu gaggabaabsee keessaa isin tuqe godhamu kanarratti mootummaa Itoophiyaadha akka gaariitti qophii gaarii fi waan hundaarrattuu gartee qophii qaba. Kana kan godhamu mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti mootummoonni addunyaa walumaa galatti jechuu dandeenya. Itoophiyaa waliin jiranii haala hedduuf jechuudha keessaayyuu galaana diimaa kana gubbaa rakkoolee jiru keessaayyuu karaa Huutiitiin rakkoolee asiin dura yaadattanii markaba warri Somaalee shiftaan Somaalee saamaa turan Alshabaab asiin gaanfa Afrikaa kanatti naannoo kana keessa jirti. Wanna kana hundayyuu fakkeenyaa fi waraanni Itoophiyaa yeroo inni xiqqoomaaf naannoo Somaalee keessa naannoo Alshabaab kana yoo inni bakka gadhiisee bahu yeroo san keessa Alshabaab dhattee bakka san qabatti. Kanaaf Itoophiyaan yoo achirtu ammoo ni deebistee addunyaan kan itti amanuun akkuma beektan yeroo dheeraa walii himaa turre waraanni Itoophiyaadhaa akka Afrikatti kan nagaa eegsisuudhaan tokkoffaa yoo ta'u akka addunyaatti lammaffaa jedhamee herregama. So kanaaf Itoophiyaan karaa garaa diimaatti bahuu nageenyi Itoophiyaan argachuun addunyaadhaaf bu'aa guddaa qaba. Kana bira dabree Itoophiyaa yeroo ammatti ammoo karaa teknooloojiitiin keessaa AI'dhaan akkuma isin beektan artificial intelligenceedhaan jechuun Itoophiyaan sadarkaa guddaa fagaattee deemtee jirti. Akkasuma gartee meeshaalee lolaa ofii oomishatti. Alaa bituuf nama kadhachuu balbal namaan dhodhooftu yoo meeshaalee akka xiyyaaraa fakkeenyaaf Suu 35 fi jeeteen jedhan maal kanneen warroota gartee Itoophiyaan humni isii amma itti dhaqqabdee dalagachuu hin dandeenyu taate malee akka kalee rasaasaa fi taankii fi wannoota xixiqqaa kanneen diroonii maal kanneen biyya namaarraa kadhachuu yookaan ammoo bitachuu balbal namaa dha'uurraa ol guddachee jirti. Kana bira dabartee ammallee Itoophiyaan harka namaa jalaa bahuudhaan of dandeette
biyya gartee ufiin waan hedduu qabeenya ofiitti fayyadamtuu fi karaa yeroo gabaabduu keessatti akkuma biyyoota guddatan kamiititti dhiibbaa irratti godhuu osoo hin taane dhiibbaa nama irratti godhuu gartee namni isii mataa keessa gadhee ergachuu osoo hin taane akkuma nama kamiitti warroota biyyoota guddatan wajjin gurmuu fi ol qabattee sossootti gara waan deemaa jirtuuf biyyoonni hedduun kana dhibbaa dhibbatti waan hubataniif yeroo ammatti Itoophiyaa wajjin karaa nagaatiin dalagachuu karaa dippiloomaasiitiin waan Itoophiyaa bu'aa qabutti deemuudhaan Itoophiyaa akka isiin gartee guddattuuf adeemsi irra jirtu kana akka isiin hin gufanneef cinaa dhaabbachaa jiran jechuudha. Kana wanni godhaniif dantaa Itoophiyaatiif osoo hin taane dantaa mataa ofiitiif jechuudha. Keessaayyuu poolisiin mootummaan irra jiru fudhate biyyoota kamiin wal dhabuu irraa fagaachuu fakkeenyaaf mootummoonni dabran biyya lama yoo isiin wal dhabde biyya takka cinaa dhaabbatanii Itoophiyaan biyyi kamuu yoo wal dhabde biyya lachuuyyuu qixa dhaabbattee araarsutti karaa nagaatiin fixadhaa waan kana jechuutti deemuudhaan akkasuma biyya garii gartee dhattee garii dhiisuu osoo hin taane biyya bu'aa isii qabdu benefiitii uummanni adiin jedhu yookaan ammoo bu'aa mataa ofii irra jechuun dhaabbachuun Itoophiyaan eenyu gartee namni bu'aa irraa argatu yeroo ammanna gargaaruu danda'u karaa diinagdeetiin karaa dippiloomaasiitiin karaa teekinooloojiitiin karaa waraanaatiin waan hundaa jechuudha. Itoophiyaan keessaayyuu biyyoota karaa arabaa kanatti biyyoota akka kabiraa fi amma namoonni sodaatan Iraan irraa eegalee ammallee biyya akka namni hedduun ka sodaatuuf irraa fagaatu Paakistaan warroota gartee Araboota kanneen akkasuma Turkii, Arab Imireetii, Morookoo kanneen wajjin waliigaltee karaa waraanaatiin, karaa teekinooloojiitiin, karaa diinagdeetiin waan hedduu waliin Itoophiyaan godhachuun biyyoonni guddatan akka Faransaay fa'aa, akka Xaaliyaan, Ameerikaan akkasuma biyyoonni achirraa hafanis akka Itoophiyaa wajjin gartee karaa dippiloomaasiitiin, karaa diinagdeetiin waan hundaan waliin dhaabbatuu fi karaa banee jechuudha. Kuni jabinna muummicha ministeeraa qabanii fi kaayoo isaan qaban. Karama kanaan akka maa'iin daganneef warri gartee kitaabolee sadiin muummichi ministeeraa isin dura kataban karaa gartee sagaleetiin warri dubbisuu hin dandeenye aappii inshaallah isinii poost godha. Karaa saniin sagaleedhaan gartee qophaa'ee wanni kun wanna irratti dhiyaatee jira. Afaan isin barbaaddaniin namoonni gartanii honnettan argattanii caqasuu dandeettanii aappii yoo gabbuufattan inshaallah hedduu irraa fayyadamtanii. Kanaaf wanna kana keessattis waan hedduu bartanii warroonni siyaasaan deemu kun isin dhibee muummichi ministeeraa maal dalagaa jira yookaan ammoo namoonni gariin haala adda addaa dhiyeessan akkamitti akka muummichi ministeeraa biyya jijjiiran aappiin gadi bu'ee jira. Isin haala gabbifachuu dandeessanii afaan Ingiliffaatiin fakkeenyaaf mee tokko isin dhageessise karaa gabaabatti haala namatti toluuni qophaa'ee jira namatti tola. Warra afaan Ingiliffaatiin wanna gootan aappiin isaa akkanatti bu'ee jira jechuudha. Warra afaan Ingiliffaatiin barbaaddan illee jechuudha. Kanas gabbuufatanii karuma kana akka hin daganne. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi fahamisha. Akkasuma wanni kun bu'aa guddoo gartee isiniif qaba. Maaliif kitaaba kanarraa waan hedduu barattanii waan hedduullee gartee irraa argattan jedhee abdadha. Aappii kanas gabbuufadhaa oliillee qoodaati jechuudha. Kun fakkeenyaaf afaan Amaariffaatiinis akkana jira. Warri afaan Oromoo barbaaddanis afaan Oromootiinis ni jira. Aappii isin ergaa warri barbaaddan gabbuufattanii caqasuu dandeettanii jechuudha. Aappii isin erga inshaallah isinii poost godhara jala seentanii ilaaltanii. So kanaaf waan hedduu asirraa baruu dandeettan. Adeemsa Itoophiyaan hin dhufne kaleessa fahamisha. Itoophiyaan karaa isiin deemtu. Muummichi ministeeraa biyya tana akkamitti ijaaraa jiran, maal godhaa jiran. Wanni kun sammuun kun eenyurraa buqqe akkamiin madde kan jedhu hedduun keessan warri kitaaba hiree argattanii dubbisuu hin dandeenye caqasuudhaan jechuudha karaa gabaabaan gartee waan hundaa baruu dandeettan jechuudha. Isin erga inshaallah aappii waluma jira isin ergaa hin caqastan inshaallah walumatti aappii daawunlood gootanii yoo isin gabbuustan keessaa filtanii irra caqastanii kanaaf wanni jiru hundi keessanuu jechuudha maddammari aappii yoo isin buustan maddammari yoo isin jettan isinii gabbu'a maddammari jana afaan Ingiliffaatiin MDEMER maddammari jettanii yoo katabdan isinii gabbu'a jechuudha. Maddammar ittanii isin gabbuustan isinii gabbu'a. Maddammar godhaa jedhaa daawunlood godhaa isinii gabbu'a jechuudha.
Galatoom anillee akkasumas yaada leenca kiyya. Kanaaf qaqqaalii babbareedu.